dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kana nan dubbisa. Dubbiin Waaqayyoo hidhaa namaa hiika. Dubbii Waaqayyoo gudunfaa namaa fura. Sagalee kana nan dubbisa akkas jedha. Yommus Daani'el caafatichatti milikkiti akka godhame beekee gara mana isaatiitti, mana isaa keessaas gara kutaa mana irraatti, isa qaawwi isaa gara Yerusaalemitti galagalee banamee jirutti ol ba'ee akkuma durii guyyaatti si'a sadii gochaa tures Waaqayyo isaa dura jilgeenfatee ni kadhate. Galatas isaaf hin galche. Lakkoofsa 11. Yeroo sanatti namoonni sun wal ga'anii dhufanii Daani'el utuu kadhatu Waaqayyo isaa biraas araara utuu gaafatu argatan. Achumaanis mooticha duratti dhiyaatanii waa'ee ittisa isa biraa ba'ee sanaaf yaa mootii, namni guyyaa 30 kana keessatti gara kee duwwaatti malee gara Waaqayyo tokkootti yookiin gara namaatti kadhata tokko illee dhiyeessee boolla leencotaa keessa akka buufamuuf ittisa ba'eetti milikkita gooteetta miti jedhan. Mootichi immoo deebisee dubbichi akkuma seera Meedooniif Faares isa hin kaafamne sana jabaatee hin dhaabbata jedhe. Yommus isaan mootichaan Daani'el inni warra biyya Yihuudaatti booji'ame keessaa sun abboommii kee ittisa ati milikkita gootes hin ulfeessu yaa mootii. Kadhata isaa guyyaatti si'a sadii ni dhiyeeffata jedhan. Mootichi kana yommuu dhaga'e baay'ee jibbe. Yaada isaa Daani'eliin oolchuu irra kaa'ate. Hamma biiftuun lixutti karaa ittiin isa baasu barbaadutti hin dhama'e. Kana irratti namoonni sun wal ga'anii gara mootichaa dhufanii mootichaan akka seera Meedooniif Faarisitti ittisi yookiis abboommiin dhaabbataan mootichi baasu tokko geeddaramuu akka hin dandeenye beeki yaa mootii jedhaniidha. Hanga lakkoofsa 15 dubbise. Ameen. Egaa gooftaan isin haa eebbisu. Daqiiqaa xiqqaasaan sagalee Waaqayyoo dubbadhaa. Kana booddee obboloonni keenya darbanii nuu kadhatu. Adaraa keessan warri isinii mijatu maayikii keessan cufadhaatii viidiyoo keessan banadhaa. Rakkoo tokko hin qabu. Gooftaan isin haa eebbisu. Nuyi warra ifaati malee warra dukkanaallee miti garuu. Nan ibsadhe baatirii kompa. Anis yoon mul'adhe gaariidha fakkaata. Yoon inni narratti hin cufatu ta'e innis chaarjii hin qabu garuu maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Iddoon ammas ni dubbisee macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 6 kana nama dubbisee mata duree akka jedhu nan isin tajaajila icciitii moo'ichaa kan jedhu tokkoon isin tajaajila icciitii moo'ichaa waan jedhu tokkoon isinitti dubbadha. Addunyaan nu keessa jirru baay'ee lolaan kan guuteedha. Nagaamtu tokko jiru biyya kamirra biyyuma kam yoo isin naxxanii inni kaan siyaasaa wal lola, inni kaan amantaadha, inni kaan lafarratti, inni kaan gosaa wal lola, inni kaan malkiidhaan wal lola. Inni kaan qabeenyaaf wal lola, inni kaan albuuda lafa keessaatiin wal lola, inni kaan daariif wal lola. Biyyi nagaa qabu tokko hin jiru. Garuu biyya addunyaa nagaa hin qabne keessatti immoo nuyi ambasaaddara nagaatiin. Isin ambasaaddara nagaa, an ambasaaddara nagaa Yesuus. Ambasaaddara taane lafa kanarra teenya jechuudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo kuni waa'ee Daani'el irratti naaffaa ka'e argina. Daani'el irratti naaffaa ka'e iddoo kana irratti Daani'elin argina. Daani'el nama booji'ame keessaa isa tokko, booji'amee Baabiloonitti kan geeffame hiriyoota isaa wajjiniin kan naqe yeroo ta'u mootiin tokko ture. Mootota sana irratti abjuu isaanii baay'ee rakkisaa ture. Abjuu isaanii rakkisaa ta'e kana keessatti namoota baay'ee beekamtii guddaa qabanii akka biyyaatti beekamtii adda addaatiin qolaadhaan wantoota garaagaraatiin humna qabu jedhamanii yaadamanii hedduu isaanii mootichi walitti qabee hiika abjuu kana yeroo inni gaafatu fala dhabanii waan godhan wallaalanii baay'ee rakkataa turanii. Daani'el garuu
waaqayyo afur ogummaatiif hubannaa guddaarra kaa'ee abjuu mootichaa akka inni hiike in argina boqonnaa 5 kana gubbaarraa baay'ee nama mootichi jaallatudha. Kanaaf abjuu baay'ee rakkisaa tokko abjootee mootichi Beelshaazaar jedhamu tokko abjuu isaa kana keessatti baay'ee kan nama garramu caafata akkas jedhu arge mootiin kun. Caafati isaa meene xeeqen ufaaris kan jedhu ture. Kana warri oole dubbatan warri kan wantoota garaagaraa hiikuu danda'an bifa xinqolaa asmaatii wantoota garaagaraa ayyaana eden kan qabu turan hundi isaanii yaadanii dadhaban ogummaa kanaa waaqayyo warra beenna jedhan kana jalaa dhosseetu waaqayyo Daani'elitti mul'ise. Kanaaf Daani'el abjuu kana gaafa hiikeefii jedhu mooticha Beelshaazaar jedhamu kanaafi hiikaa kana meene jechuun lakkaa'ee jechuu akka inni ta'e kanas waaqayyo bara mootummaa keetii lakkaa'ee mootummaan kee akka xumuramu godheera. Xeeqen jechuun miijanee jechuu akka ta'ee fi miijanarra kaa'amtees ati ruutaati argamte. Faaris jechuun gargar cabee jechuudha. Kanaaf mootummaan kees gargar cabee warra Meedoniif Faarisitti kenname kan jedhamu ture. Kanaaf mootiin kun Beelshaazaar kan jedhamu baruma sana duunaani mootiin Daariyoos jedhamu tokko aangoo qabate. Bara mootiin Daariyoos aangoo qabate kana keessa immoo seera baay'ee cimaa ta'e tokkotu ba'e. Seera baay'ee kabbaadii ta'e tokko. Mallattoon isaa irra jiraatee chaappaan isaa irra buunaan wanti inni jedhe inuma ta'a galagalchan qabu. Seerri kun seera Meedooniif Faaris jedhama. Seera Meedooniif Faaris jedhama. Al tokko chaappaan isaa milikitti isaa irra taa'ee jennaani haduu yoo jedhame hin du'a. Haa hidhamu yoo jedhe hin hidhama. Haa gubatu yoo jedhe hin gubamaa jechuudha. Galagalchan qabu. Seera baay'ee kabbaadiidhaaf cimaa ta'e. Kanas immoo aangawoota mootummaatu mallattoo isaanii irra godha jechuudha. Nama abjuu kana hiikeefii jedha. Mootiin Beelshaazaar kun gaafa dubbatu. Aangoo koo teessoo sadaffaanan kennaafi. Biyyattii irratti aangoo teessoo isa sadaffaa qabaatee biyya kana hin bulchaa'e. Daani'el ogummaa waaqayyoo irra kaa'ee abjuu kana gaafa inni hiikee dirata warqeetii fi aangoo kana dabarsanii kennaniif. Utumarra kanarra jiru akkuma inni jedhe mootummaa isaatii gaafa dhume mootummaan isaa gargar cabee namni Daariyoos jedhamu kun dhufee aangoo ergaa fudhatee booddee waggaa 62ffaa isaatti namoota baay'ee ogummaa qabanii biyya sana keessaa afaan hedduu kan beekanii namoota 3 hojiirra dhaabe. Achi keessaa Daani'el nam tokko ture. Daani'el kun baay'ee nama ogeessaaf hafuurri waaqayyoo isarra ture. Kana booddee jarri kuni Daani'el kana hojiinsa akka walqixxaateef argan. Waaqayyo akka isaa wajjin jiru argan. Amanamummaa isaa argan. Kanaaf Daani'el irratti hinaaffaa jalqaban. Daani'el irratti hinaaffaa hamaa kaasan. ከዳንኤል ጋር የሰሩ የነበሩ በሱ ላይ በቅናት መንፈስ ተነሱ። አፉረ ኢናፋቲን ረትካን ሀረዩ ኢናፋ ባየቱ ጅር ወንጌለ ከራዳ ቡዳ ወንጌለ ከኒን በበለነ ወንጌለ ከኘ ፋሌሱዳ ከራ ደዳቲን ከንሶቿን ሁምኖን ገራገራ ጅሩ ገሩ ሞይቺ ከምኬ moichi kam kee warri biyya lafaa inaafan iyyuu karaa adda addaatiin yoo waan fedhan godhan iyyuu moichi kan koot kan keessan. Hallelujah. Amen. Achirraa gaafa ka'e seera tokko baasan. warri Daani'el wajjin dhabi lamaa sunis warri kan biraanis walitti dhufanii wal ga'ii ta'an አንድ ላይ ተሰብሰቡና በዳንኤል ላይ ሰበብን ይፈልጉ ነበር። ዳንኤል ጥፋት እንዲሰራ
በሱ ምክንያት ተይዞ ወደ እስር ቤት እንዲገባ ሰበብ ይፈልጋሉ ነበር። ግን ዳንኤል ከምንም ነፃ ነበር። ታማኝ ሰው ነበር። የእግዚአብሔር ሰው ነበር። በፍጹም በሱ ላይ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ኢሰረከን ቱሪ አፉሪ ዋቀዮ አፉሮ ኦጉማ በሱ ላይ የነበረው የጥበብ መንፈስ ነው። አፉሮ ኦጉማቱ ይረጅና ምክንያት በርባደን የበል ይሰረ ሰበብ ይፈልጋሉ ነበር በዳንኤል ላይ። ነገር ግን አንድ ሰበብ አጡና ታኒ መሪያተኒ ዋቶኮ ባሰ ሴራ ከጀዱ ባሰ ለ30 ቀን ጉዮታ ሶዶማ ፊት ሞቲች ተብለናቀኔ ገራ ዋቀዮ ሰከን ኬቲ ማለ ገራ ዋቀዮ ኢሳ ከንሳቲት ናምኒ ዋቀፈት ቦለሌ ጫኬሳ ቡ ጀደኒ ወሊ ገለኒ ዳንኤልን ከተሰን አርጊተኒ ዳንኤል ያከረት በርባደን ያከራ ብሊሰ ዳንኤል ከወንጀል ነፃ ነው። ከምንም በላይ እሱ ነፃ ነው። በቃ ሰበቢ ሳይረተርገት ገሩ ዳንኤል በጣም በቀን 3 ቀን ይጸልይ ነበር ይላል። በቀን 3 ቀን በቀን 3 ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል ነበር። ዋቀዮ ዱረት ጉያ የሮሰዲ ነማካተቱ ቱሬ ዳንኤል ሰበበን ባደኒ ደበኒ ከአና ዳንኤል ጉያት ፉላ ዋቀዮን ዱረት የሮሰዲ ኩፉ ከና አከሚቲን ሰበበት ታነ ጀደኒ ሙርቴሰን ወዲ ገለኒ መሪያተኒ አጨጀባሰኒ ሞቲቸ ብረ ደቀን ባየ ደሳን ወዲ ገለኒ አንጎ ቀቀብ ናሞታ ቤከሞ ፓርላማ ሳኬሳ ወጀት ያደሳኒ ዲዱ እንደንዴ ገሩ ዳንኤል ፈከተ እምቤኩ ቱሬ ሞቲ ከነረ ሴራ ጀባቶ ኮባሰ ጉያ ከነ ነሚ ውጥ ዮኪስ ገረዶ ብራት ዞር ጀደ ወደ ጉርጋት ገረቦላ ነማ አከደር ቦታ ሴራ ገለገሉ ደደኝ ሴራ ሜዶኒ ፋሪሲ ምልክት ይረታይል ዋንስን ገረቡ ከሳ ለኮብሰ ኩደን ይራ ከነጀ የሙስዳድ የጫፈትቸት ምልክት ያከ ጎዳሜ ቤኬ ገረመነሳ ከሳ ገረኩታ ኢሳ ማነረ ከሳ ቃዋ ገረ ኢየሩሳሌም ተገለገለ በነሜጅሩት ኦል በኤ አኩባ ዱራ ጉያ ሲያሰዲ ጎቻቱሪ ዋቀዮ ሳዱት ጅልጌን ፈተ ኢንካዳቴ ገለታስ እንገልቼ ኢላላላ አኩማ ሳዱራ ገረመነሳ ይረከሳ ተቃሲዮል በኤዳ ኢላላላ ባየነ መጃይባ ካለናኒ አዳ ሰበ እስራኤል ሰና ባይ ካፒታል ማነሰ ይረከሳት ገረ ኢየሩሳሌም ገለገለ ጅሩ ሰና ከራቃዋተዳ ፉለ ዋቀዮን ዱተዳ እንጅል ጌም ፈተዳ ዋቀዮ ፊስ ገለታ ገልቺ ሜሜ ነማ ዋቀዮ ገለታ ገልቹ ማሊፊና ነማ ዋቀዮ ከለቱ ማሊፊና ነማ ነቤካ ዋንጎ ነቤካ ነመረተ ማንዱበን ነቤካ ዋቀዮ ገለቴ ፈተ ሂንከዳቴ ሂንከተ ሰማና ሚከዳ ሂሎ ለማና ሚከዳ ኤየ ሂሎ ለ ጋሩ ቦይቺ ከነማ ዋቀዮ አሜን አኩማ አችቴ ሰኒ ጅርተኒቲ ማይክ ጌሰኑ ጩፋታው ረኮን ቀቡ ቦይቺ ከም ኮቴዳ ድበዳ ወር ኪስኒ ሲንረጅ ነማን ሰይጣን ከን ሲንከተታ አበ በረከን መም ሰይጣን ቤቱ አከ ይሁዳ ክሬፈተ ፓስተሮታ ባየ ቀብዲ ወልዳ ከሳለ ራጆታ ባየ ቀብዲ ወልዳ ከሳለ
Ergamoota baay'ee qabdi waldaa keessaallee. Amantoota baay'ee qabdi seetan. Kan dhufeettiin karaarra nama kaachisu. Kan dhufeettiin waan baay'ee godhu. Warra dhugaaf deemanii booddee tambisuudhaaf harrayyuu sababa garaa garaa qabu. Seexanni kan muudee waldaa keessa qabu gadhiise baay'eedha beeka. Waaqayyo sababa kana jalaa isin haa baasu. Ameen. Waan nama ajaa'ibu keessaa mee Waaqayyo namaa gargaaru. Argitaniitu yoo ta'e reettiin gaafa wal loltu waluma bira dhaabbatteetu waluma bira dhaabbattee fagoorraa dhuftee wal loltu beeka. Achuma kaateetu mataa ishee ol qabattee akka itti warra kutti reettiin fagoon deemu. Hoolee noo asii achi deemte ila akkas argitanii. Achi fagaattee dhufteetu utaaltee dhuftee walitti gichi. Ammas kuni lola kiristiyaanaati beektuusi. Reen garuu waluma bira dhaabbattee achumarraa miilla isitti qool fudhatteetu akkas walitti buuti. Hoolaan garuu baay'ee fagaattee dhuftee maal gooti? Humnaan. Kiristaanni illee gaafa wal lolu akka kana. Namooti baay'een akkasitti waldaa keessaa ba'anii jiru. Jallina baay'ee kan namarratti dalagellee baay'ee jiru. Waan tokkoon isiniin jedha garuu maqaa gooftaa Yesuusiin karaa kamiinuu seexanni dhufee si haa kasasu mo'ichi kan kee. Daani'eel akkuma ilaa waan isin garramu ilaa chaappaan akkatti godhame argeedha. Ikkoo Daani'eel maatabuu indaarrafee ayito'ar ተረጋግጠዋል። ነገር ግን አምላኩ ፊት ሰገደ፣ ጸለየ፣ ወደ አምላኩ ጮኸ። የዋቀዮዶት ከለደ ዋቀዮዶት ሂሶዳነ ዳኒ አከሳ ዱሪያዳ ዋቀዮዶት ሰገደ። አማሜ ነሞኒ ቶኮቱ ጋፈ ሎሊት ከው ጋፈ ረክኒት ባየቱ አንዮመኒ Waaqa kana dhiisee naaf fooyya'uu sana fuudhanii kan baqatan jiru. Waaqa dhiiftee dhugaa waaqa jiraatan isa caalu keessa buutu. Siin fooyya'u. Achuma dhaabbatanii waaqayyoo ta'e guggaarii. Achuma lola keessa dhaabatanii. Ambaaqoom akka jedhe miti koobicharra dhaabadhee tan si eegaa. Koobii hin deemu jedhe. Koobiin beektuusin lafa rakkinaati. Lafa miidhamaat, lafa cabaat, lafa salphinaat achirra dhaabadhee hin socho'u. Gaaffii koo fedhe dhaabadhee tan si eege. Biyyaa tolee sii toluu dide, biyyaa darbee sii darbuu dide, biyyi si biraa milkaa'etti milkaa'uu dadhabde. Lakkinis achuma dhaabadhe iddoo kenni gadi hin dhiisin. Eegi Waaqayyo. Esa yoo dhatte milkaa'insi kan biraan hin jiru. Lakki oobdii mana Waaqayyoo si hoyi. Achumatti sii dhufa mo'ichi. Waaqayyo guyyaa sii fide waan ta'e. Daani'eel argee hin sodaan. Waaqayyoo isaa jedha waan nama ajaa'ibu haaleluyyaa. Waaqayyoo isaa durattedha hin jilgeenfate hin kadhate galata isaaf galchee. Mee namni boolla leencaa keessa buuteedhaniini akkamitti Waaqayyoon naqee galateeffata? Boolla leencaati. Namni boolla leencaatti gada deemu akkamitti Waaqayyoon galateeffata? Silaa maal jedhee kadhachuu qaba beektuu kadhannaa keenya barasii irra ati oolchaadha waan ta'eef na oolchii. Jennee kadhanna malee thank you jennu. Daani'eel garuudha hin jilgeenfate hin galateeffate. Icciitii mo'ichaa keessaa wanti nuyi goonu tokko Waaqayyoon galateeffadha. Galateeffadhu Waaqayyoon. Amame seexanni namni isheen hin dandeenye nama Waaqayyoon galateeffatuuf nama araara kadhatu seexanni hin dandeessu. Warra yeroo hundumaa rakkinan qaba balballi koo cufaadha wayyoo Waaqayyo nagatee jedhanii rimootiitti qabdeetu seexan Waaqayyo balbala sitti cufeera Waaqayyo si gateeratti booyyeetti bakka jedha yeroo hundumaa fuula Waaqayyo dura gabadha bakka barana duunkoo noolu jette bakka duunkee nafu sirriidha booyyeetti seexanni rimootiitti qabdee akkasitti warra akkasii kana gaa seexanni
guyyaatti boosifachaa oolti. Kana duwwaa miti beekaa. Phexros mana hidhaa keessa gaafa ture harka Heroodisitti gaafa duudhaaf ture hin rafa tureedhaan beekaa. Hin rafaadhaan. Namni bodduu sadaniin akkamitti rafamee dhugaa Waaqa jiraata. Gaaffii isinitti hin ta'u. Hin rafaadhaan jirma lama gidduu. Isin hammatuu borimee mana keessaa shunkurtiin hammatuu dhume dhiisame. Shunkurtiin hammatuu dhume waaxii wayii hammatuu dhume suuqii dhattanii bituudhaaf gabaa dhaquudhaaf aduuma isaa kana immoo maaltu danda'ama. Mana koo keessa immoo dhumeera ganaan bor immoo gabaa dhaqa kotota guure. Waan hin yaaddoftu beeka. Namni bodduu dadhabeen garuu Phexros jirma lama gidduu hin ciisa ture. Haaleluyyaa. Maaliif beektusi? Waaqayyoon amanate. Yesus gooftaadha. Bakkuma jirtanitti mee adaraa keessan warri sagalee kana dhageessan Yesus gooftaadha daate awaajii baasamee qilleensa biyya jirtanii keessatti. Yesus gooftaa. Harka keessan samii kana olkaasaati Yesus gooftaadha gooftummaa isaa awwiju. Barasaችሁ ላይ በምድራችሁ ላይ በከተማችሁ ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው ያላችሁ አውጁ እስቲ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ waaqayyo gooftaadha biyyan jiru irratti gooftaadha anarratti gooftaadha. ላራቲ ዳፖሳ ካታራ ባዲያ ቦለኔ ጫጌሰ ቡተና waaqayyo duratti jilgeenfatee galata galche daanii. Yesus ጌታ ነው። Argitanii anis waa tokkoon isin hin jedhe. Obboloota inni moo'ichaa keessaa inni tokko findoo laalaani bakka galateeffadhu Waaqayyoon. Dhukkuba qabdaa hin duutu galateeffadhu Waaqayyoon. Rakkoo qabdaa bakka Waaqayyo keessaa si baasa galateeffadhu. እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ምስጋና የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል ይላል። አያችሁ፣ ምስጋናን የሚሰዋ inni na galateeffatu galata aarsaa godhee kan naaf kennu. Haleluuyaa. Na ulfeessa inni ምስጋናን የሚሰዋ እሱ ያከብረኛል ይላል። inni na galateeffatu na ulfeessa. ትልቅ ነው አምላካችን። ከኛ ጋር ያለው እግዚአብሔር ይበልጣል። ከነ ጅሬኛ ከሰረት አመኑ ቀብሲ ሙጨቲን ከሌሰ ከናንጀ እኮ አምላካችሁ ጆሮ አለ አይን አለ ለካ ያያል ይሰማልም አለች። በአንድ ቀን ማለት ነው። ሃሌሉያ። የኛ አምላክ ይሰማል ያያል hinagawaay inargawaay haalati keessa jirtu inargawaay waan sirratti ta'u inargawaay kottu amma diinni si kasasaa jiraachuu danda'a. Diinni sirratti sababa barbaadaa jiraachuu danda'a. Waa tokko godhi bakkuma haaluma keessa jirtu irratti galateeffadhu Waaqayyo. Bakka jirtu zuuriyaa jirtu irratti amma seexaniyoowwan sitti dhi'ee jira. Rakkinni kee ulfaataadha. Namni si jibbeera, namni si dagateera, namni si dhiiseera jechuu danda'a. Waaqayyo garuu sinniisu. Sinniisu Waaqayyo. Seexan የፈለገው ያውራ waan barbaade yaa'uudheessu seexan. Seexanni waan barbaade jedhe Waaqayyo sinniisu. Waaqayyo singatu. እግዚአብሔር እንደ ሰው አይጠላም አይረሳም። ሰው ሊረሳ ይችላል። ነምኒ ነመ ደገችው ደንዳ ነመ ኢሱ ደንዳ waaqayyo garuu nama dhiisu.
Mekka jedha waaqayyo nan dhiisu jedha dubbadhaa ofirratti waaqayyo nan dhiisu jedha. Waaqayyo nan dhiisu. Waaqayyo nan dhiisu. Waaqayyo nan Dhiisu waan. dhiisu. Hallelujah. Ameen. Galateeffadhu. Atis mo'icha barbaadda. Waanuma jirtu keessatti galateeffadhu. Xinnoo qabdutti galateeffadhu. Inni naaf waan nama. Isee hallelujah. Bakka jirtutti galateeffadhu. Ameen. Ameen. Edha. Kanaaf Daani'el isa jalqabaa jilbeenfatu. Gaafa lolli isin irratti qabu, gaafa inaafaan isin irratti qabu, እባካችሁ ስፍራችሁን ለቅቃችሁ እንዳትሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ተንበረከኩ፣ ጸልዩ። waaqayyo duratti kadhadhaa, waaqayyo duratti jilbeenfadhaa. ኢየሱስ ያድናል። obboleessa tokkotu abbaa seeraati. kadhannaa qabna saayitii 11 hanga saayitii tokkotti waldaa keessatti kadhata qabna. Enna garee kadhataa waldaan hundeessee jira. Garee kana irratti baay'ee waliin kadhannas mata duree adda addaa dhiyeeffannee waaqayyoon kadhanna. Kana booddee hin dhufa ture sagantaa kana. Achii booddee hin hafe guyyaa tokko. kadhannaan keenya baay'ee waan hin turreef galgala haalli isaas rakkoodha waan ta'eef saayitii tokkoof kadhanneetu deebina gara mana keenyaatti. Lakkaa yeroo kadhannee deebinee katamaa keessaa waa bitachuudhaaf deemnu suuqii irra dhaabatan. Yoo ani sinaan jennaan eennan an jilbii koo lafa qabuu dadhabeera waaqayyoon naa kadhadhuu naan jedhe. Argitanii? Jilbii koo lafa qabuu dadhabeera waaqayyoon naa kadhadhuu. Namoonni tokko gaafa lolli isaanitti ka'u iddoo isaanii gadhiisanii deemu. Obboloota lolli ka'ee iddoo keessan gad hin dhiisinaa. Machee kiristiyaanni lola hin qabne addunyaa kanarra yoo jiraate inni kiristiyaana miti. Raasuun ይፈትሽ ውጊያው የሌለ ሰው እሱ ክርስቲያን አይደለም። ዱጉማ በቃ ነሚ ክርስቲያኒ ሎላ ቀምኔው አቤት ኢየሱስ ጌታ ነው። ጅራ ነም ቶኮ ወጅኒን ተያጅላ ቱሬ ጋፍ ቶኮ ደቡብ ኬሰት ወጅን ተያጅላ ቱሬ ኮንፈረንሲ ጉዳ ወይቲ ጀቸ ቶኮ ዱበት ከነ ጀ ኢናፋ ወረ ጀሎ ታይደ ኮንኮላታ ነመ ቀጀላቲ jalloonni yoo sin tinaafani konkolaataa kee gara ulfinaatti akka itti saffiftu si godha. Gara ulfinaatti akka itti deemtu si godha. Sababa si godha waaqa. Icciitii moo'ichaa keessaa inni jalqabaa waaqayyoon galateeffachuudha. Kanaaf galateeffadhu waaqayyoon. Isa lammaffaa waaqayyoon amanachuu waan guddaadha beeka obboloota. Amana waaqayyoon. Icciitii moo'ichaa keessaa amana. Hin raafamin. Har'a waaqa jettanii bor immoo ati waaqa miti hin jedhinaani. Amanaa waaqayyoon. Waaqayyo kam guyyaa rakkinaati. Waaqayyo kam gaafa rakkinaati. Waaqayyo kam gaafa haalli nama rakkisuuti. Amanaa. Hin jeeqaminaa qilleensa baraa ilaaltani. Dhaabbadhaa. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 20 irraa yoo dubbifattani lakkoofsa 15-17. Lora diba sekato maraba baba. Amen. Lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 20 lakkoofsa 18 irraa hanga lammaffaa seenaa baraa በአማርኛ ማለት lammaffaa seenaa baraa ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ Okay. ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ከቁጥር 18 እስከ
Tole fayyada. ያለው እስቲ ወንጌላዊ ቀበኔ ነው ድብሳሜ ለማፋ ሴና በራ በቆና ዲደማ ለኮምሳ ኩደ ሰዴትራ hanga 23 ሜኑ ድብሳ Seenaa bara lammaffaa meeqatti? diddam Meeqa kaasee? ሀያ ከቁጥር 18 እስከ 23 ያለው እሺ አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 20 ቁጥር 18 ኢዮሳፍጥም በምድር ላይ ተደፋ፣ ይሁዳም ሁሉ በኢየሩሳሌምም የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ፣ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ሌዋውያንም የቀዓት ልጆችና የቆሬ ልጆች የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በእጅግ ታላቅ ድምፅ ያመሰግኑ ዘንድ ቆሙ። ማልደውም ተነሱ፣ ወደ ቴቆይም ምድረ በዳ ወጡ። ሲወጡም ኢዮሳፊጥ ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ፣ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑማላችሁ፣ በነቢያቱም እመኑ ነገሩም ይሰላላችኋል አለ። ከሕዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱትን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትንም ጌጠኛ ልብስ ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔርም የሚዘምሩትን መዘምራንን አቆመ። ዝማሬውንም ምስጋናውንም በጀመሩ ጊዜ ይሁዳን ሊወጉ በወጡት በአሞንና በሞዓብ ልጆች በሴይርም ተራራ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ድብቅ ጦርን አመጣባቸው፣ እነርሱም ተመቱ። የአሞንና የሞዓብ ልጆችም በሴይር ተራራ በሚኖሩት ላይ ፈጽመው ይገድሏቸው ዘንድ ያጠፏቸውም ዘንድ ተነስተውባቸው ነበር። በሴይርም የሚኖሩትን ካጠፉ በኋላ እያንዳንዱ ባልንጀራውን ለማጥፋት ተረዳዳ። ሃሌሉያ አሜን። በቃ ኢላ አከጀደ ዮሻፋት አከጀደ ቤካ አደሳቲን ደ ፉለ ዋቀዮን ዱረቲ ጎምቢፈሜ ከደተ ዳንኤል ጅልጌንፈቴ ከደተ እንኩን ሞ በግንባሩ በእግዚአብሔር ፊት ተደፋ ይላል። ዋቀዮን ዱረቲ ጎምቢፈሜ ማልፈቹዳፍ ዋቀዮን ከደቹዳፍ ነሞታ ይሁዳፍ ኢየሩሳሌም ዋቀዮን ዱረቲ ለፈ አኒ ሰገደኒ ሁላችሁም በእግዚአብሔር ፊት ተደፉ ይላል። ጸልዩም ይላል። ሂቀደተኒ አደሳኔቲ ፉለ ዋቀዮን ዱረቲ ገድ ጀደኒ ሂሰገደኒ የሙስሌ ወተወረሰኝ ቅያኖታ ቆራኖታ ከሳ ካኒ ካንካኒ ዳበተኒ ሰገሌ ሳኒውን ፍዳተኒ ዋቀዮ ጎፍታን ከን እስራኤል ገለቴፈዳን ሃሌሉያ አንበዳ ዋቀዮ ጎፍታ ከን እስራኤል ገለቴፈዳ ወሽ ጀቸ ደጌሰራፈብን ዋነብን ሲንጀደ ደጌሰራፈብን ዋንስትማን ዋቀዮ ገለቴፈድ ሴጣን ሲንጀደ ደጌሰራፈብን jarri kun beeka lolatutti dhufa hiram nu olchin jenne Daani'elis boolla leencaadha olchin jenne hin galateeffate jarri kun hin galateeffatani beeka ati sirraafame hin duuta sin jedhedi hin hidhamta sin jedhedi lakki galateeffadhu Waaqayyo. Kana booddee ganama obboroon gara teeqaa iddoo lafa odaa dhaquudhaaf yommuu isaan kaan Yooshaafat ka'ee dhaabbate isin warri Yihuudaa warri Yerusaalem keessa jiraattan mee dhagaa Waaqayyo gooftaa keessan amanadhaa hin jabaattu jedhe. Haleluuya. Inni moo'ichaa keessa inni lammaffaan
waaqayyoon amanachuu galateeffachuun isin hin jedhee ture beeka nama galateeffateetu amanatamu waaqayyoon akka ዳዊት ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለኔ መታመኛዬ ነህ ይላል አመነና ኮቴን ስለ ሰገምታ ጋር ጀልቀበን ለከነኑ ድብሰት ዳኦ ኮቴያተና አመነና ኮቴና ካታ ኮቴና ጀለሊን የሆነ ቤካ እትበቀት የሆነ ቤካ waaqayyoon amanadha sagalee kan jedhu dubbata mootichi ergaa kan jedhe booddee kan jedha hin jabaattu isa raajonni dubbatanis amanaa yammus ni mootu jedha maal taatu ni mootu waaqayyoon amanadha waan raajonni dubbatanis amanaa gaafa sana hin mootu Icciitii moochaa keessa waaqayyoon amanachuun gaariidha. Ergaa kana jedhee booddee Yooshaafaan faarfattootatteedha uffannaa qulqullaatoo wisee hiriirsee faarfannaa faarfachuu jalqabanii maal jedhanii waaqayyoon galateeffadhaa inni gaariidha. Gaarummaan isaas bara baraan hin jiraata jechuu jalqabanii ilaala namni lolatti dhaqu sila meeshaa sisirreeffata beekaa meeshaa sisirreeffata isaan kun garuu waaqayyo gaarii dhadhanii faarfachuu jalqaban haleluuyaa lola fuula isaanii dura jira kan isaan balleessu dhofe fuula isaanii dura jira saba koo na dhaga'i ijoollee waaqayyo na dhagaa maatii qulqulloota waaqayyo na dhagaa dhiiga kiristoosiin kan bitamtan dhagaa sin balleessa jedhee kan dhufe dura dhaabbadhu galateeffadhu waaqayyoon hin baddu'an mana keen balleessa jedhee kan dhufe jireenya keen balleessa jedhee kan dhufe dhala keen balleessa jedhee kan dhufe dura dhaabbadhu galateeffadhu raakupaasaa kaataa raabaadiyaa waaqayyo gaariidha dubbatu እግዚአብሔር መልካም ነው በል ጨለማም ቢኖር ውጊያም ቢኖር በጣም የሚገርም ነገር በዚህ ቃል ሲናገር እግዚአብሔር ይላል ድብቅ ጦር አመጣቸው ይላል አነሰባቸው ይላል waaqayyo lola dhokkataa isaanitti kaaseedha Amen. warra isaan balleessuu dhufan irratti warra isaan jeequu dhufe irratti warra isaan fixuu dhufe irratti እግዚአብሔር ድብቅ ጦርነት lola dhokataadha har'as mana kee nan balleessu kan ala keen balleessa kan jedhe waaqayyo gooftaan lola dhokataa taakaas Amen. Amen. harka keessan ol fudhadhaati waaqayyo lolaadha jedha dubbadhaa waaqayyo lolaadha እግዚአብሔር ተዋጊ ነው በሉ እስቲ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው በሉ እስቲ በእምነት እግዚአብሔር ተዋጊ ነው በሉ እስቲ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው አሜን Amen. ተዋጊ ነው እግዚአብሔር አሜን አሜን እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ ላራዲሳ ኮፓራቲካያ አሜን አሜን አባዳ በእግዚአብሔር ፊት ቆሙ አሜን እግዚአብሔር ተዋጊ ነው አሜን አሜን ዋዮ ሎላዳ አባዳዝ አሜን Amen. ኡምነ ጀሎታ ይላልተኒ ደንዴቲዳ ጀሎታ ይላልተኒ ጀቻ ሞታ ይላልተኒ ኢራፎሚና አሜን ከኛ ጋር ያለው እግዚአብሔር ይበልጣል Amen. አንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ይበልጣል ከእናንተ ጋር ያለው እግዚአብሔር ይበልጣል Amen. ይበልጣል Amen. ረባጋዳማ ማለት ነው እግዚአብሔር ጦር ድብቅ አመጣቸው ይላል በእነሱ ላይ ድብቅ ጦር እንዲነሳ እግዚአብሔር አደረገው Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ቸር ነው ቸርነቱ መልካምነቱ ለዘላለም ነው እያሉ እየዘመሩ አሜን። ኢየሱስ አሜን አሜን። ኢየሱስ አያችሁ
Amen. Fuula Waaqayyoon duratti Waaqayyo gaariidha. Araarri isaa dhuman qabu. Gaarummaan isaa dhuman qabu jedhanii faarfatu. Warra riphanii eeggatan irratti Waaqayyo kan biraa kaase. Amen. Kottaa. Kottaa. Ergaan isinii qaba. Amen. Ergaan isinii qaba. Diina mana kee jeequ dhufe. Diina saba keenya jeequ dhufe. Diina addunyaa kana jeequ dhufe. Waaqayyo lola dhokataatti kaasa. Amen. Amen. Amame koronaa vaayirasiin gaafa dhufe sinimee hin gadhiitamini gaariidha beeka. Gaariidha beeka. Mootota baay'ee teessoo irraa kaase. Gaafa sana argitanii yoo ta'e keessumaa biyya Hindii keessatti nu gargaaradhanii waaqa tolfamaa hundumtuu manaa qaba. Addunyaa kanarraa baay'ee beekamtuudha waan ta'eef biyyi Hindii kun. Waaqa tolfamaa yoo guyyaa gaafa kanaa nu gargaartu ta'e maal hojjetta mana keenya keessaa jedhanii gadi guuraan turreen argineeresin. Gaafa kana nu oolchitu ergaa ta'e maal jennee sitti saganna nu jedhanii. Ati nu oolchitu ergaa ta'e waaqa keenya ergaan taane ta'e mangadi galaanni karaa gubbaa mana keessaa gadi yaase waaqa. Engadda dhiyoon argine Biraazilirratti wanta ta'e gaafa isaan walitti qabamanii siidaa sanatti wal gaanii gaafa isaan caffaranii weeddisaa oolanii Waaqayyo immoo balaqqeessaan bokkaadhaan makiinaa isaanii mana isaanii lafattiin kutee yeroo fuudhee Waaqayyo deeme. Eewu dura dhaabbatire. Amen. Eenyutu qabere makiinaa isaanii? Eenyutu dhowwere mana isaanii? Yeroo lafa asii gadi dhootee gadi liqimsite. Yeroo galaanni mana isaanii irra yaa'e nama isaanii fudhatee deeme. Eewu dura gorere. Siidaa isaaniitti gaafa inni balaqqeesse. Daaraa buuse mitiidhe. Hojjetaa irrarrayyuu. Dhiyoo kana nan ilaala. Naannoo Ameerikaa keessatti dubartiin tokko macaafa qulqulluu fuute kitaaba nama garboomsettee cirte. Kitaaba nama garboomsettee cirte. Innaa baay'ee gammadanii waldaa warra geeyitu waldaan suni kun kitaaba nama garboomsee garbummaatti nama hidheedattee kitaaba kana cirteen baay'ee harka rukutanii ililchan. Utuun turin garuu mana sana irratti bakakkaa bu'e. Amen. Amen. Yesus. በዛ ቤት ላይ ማብረቅ መጣ። እግዚአብሔር እኮ ተዋጊ ነው። Amen. Amen. ዝም አይልም እግዚአብሔር ዝም አይልም። ዝም አይልም። ዋቀዮ ቻሌንጅ Yes. Amen. ዋይ ብየ ኬኛ ቻሌንጅ ዋቀኝ ዋይ Amen. ቻሌንጅ ዋቀኝ ዋይ መደከ ቻሌንጅ ዋቀኝ Amen. አማኔ ቦለቲ Amen. Amen. ቻሌንጅ ዋቀኝ Amen. Amen. ወሰን በርባቺሱ ምክሪ ተርጊኑ ቀምኑ ፓርላማ ወልቲ ቀምኔ ተርጊኑ ቀምኑ አርጋይራ ዋቀኝ Amen. Amen. እኛ አንተ አምላካችን ትልቅ ነህ። አምላክ ነህ። በጌቶች ላይ አንተ ጌታ ነህ። Amen. Yes. Amen. ወረ ጎፍታ ነው ፊደልን ረክት ጎፍታ ታንኪው ማለት አለብን እኛ። Amen. Amen. ዋቀዮ ገለቱ አብያት ጋፈ ከነሜ ሞቺ ከን ኬኛታ Yes. Amen. ዮሻፋት አከነ ጀደ ዋቀዮ ነመነዳ አመንና ከሰ ዋቀዮ ጎደዳ ጋፈ ሰነደ ዋራ ዶኒ ዱበተን ኢትሳ በናደ ሂሞት ወይ ነሞ አዳ ዱበዳ Namo maka Yesus namo. አከብያ Namo. አከዱፋት መቃ ኢየሱስ ቶሲ ዋወላ ቶሲ ቀባጅሩ ይሞታል Amen. Amen. ዋወነከ Amen. ዋወላ ሶቲ ቀባሩ ዋቀዮ አርካ ከከሰን ጅፈኖ ገሻ Amen. Amen. በዚህ ጉባኤ ውስጥ ሰዎች አሉ ድል የሚነሱ Yes. Amen. Amen. በድል የሚራመዱ በድል የሚወጡ በድል የሚገቡ
ወንድና ሴት በዚህ ጉባኤ ውስጥ አለ። አሜን Amen. ቦይቻ ገባው ቦይቻ ገንገን አደረገ ሰግርታዴ ዋዩ አላባዴ ዋዩ እንዲፈሉ አርገገ ሰድረት እንደብሳ አሜን Amen. አባና ነሜ ዋቀዮ ከደዳይሩ ሁላ ኮድ ወርት ገዲ ጀዲና ከደን ናመን አኒ ሞሞቸን ሲገነ ዳይራ ዋቀዮ Amen. አሜን ዋይ ዲለኬ ዋይ መነኬ ዋይ ጅሬኘኬ ዋይ ደለኬ ዋይ ከራቀሚ ዋይ ተጃጅለኬዩ አኒ ሞቸን ሲገና አቲ ናመን ዳይራ ዋቀዮ Amen. ራቱ Amen. ፓሳታ ራባዲ ላላ ባባባባባ Amen. 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 ራባጋና ማሽ ለረረረረረገኒሜስ አሜን። አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሳታ ራባዲ ላላ ባባባባ ጂና አሜን። ዲላላ Amen. አሜን። ረረረረረገኒሜስ ያ ገላና ዲን ገዲሰ ዱካ ይራፋ ምናስ አከደ ሰገሌ ዋቀዮ ሳያሳ ቡታሚ ሰዲረ ገላና ኬሳ ጋፋ ደምቱ ሲፉዳቴን ዴሙ አብዳ ኬሳ ጋፋ ጨቱ ሰራ አብዲሲን ጉቦይ አራበ ቢዳሲን ቀባት ወይ አብዲቻ ኬሳ ሲንደርቢታይ ገላንቻ ኬሳ ሲንጨታ ታዋቢን ሳይዳ አናቱ ሲወጅኒ እንጅራዳ እስቲ አሜን ሄዱ ድብሳሜ አሜን። ወንጌላዊ ጠበን ድብሳሜ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 እሺ አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረህ እስራኤልም ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ተቤዥቻለሁና አትፍራ አሜን በስምህም ጠርቼሃለሁ አንተ አሜን። የኔ ነህ በውሃ አሜን። ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር እሆናለሁ አሜን ወንዞችም ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሙህም አሜን በእሳትም ውስጥ በሄድክ ጊዜ አትቃጠልም ነበልባሉም አሜን። አይፈጅም እኔ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር መድኃኒትህ ነኝ Amen. ግብፅን ለአንተ ቤዛ አሜን። አድርጌ ኢትዮጵያንና ሳባንን አሜን። ለአንተ ፋንታ ሰጥቻለሁ Amen. አይኔ አሜን ፊት የከበርክ ነህና የተመሰገንክ ነህና እኔም ወድጄሃለሁና ስለዚህ ሰዎችን ላንተ አይዛብንም ለነፍስ እሰጣለሁ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ Amen. አሜን Amen. ሃሌሉያ Amen. አዲስ ወጅኒ እንጅራ አቲ ሶዳትኒ Yeah. Amen. So that Jesus. Amen. ይባካችሁ እስቲ ሰይጣንም አሜን። ይስማ አየሩም ይስማ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉ እስቲ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው Amen. አየላ ወጅኒ እንጅራ ይላሉ ቆዳ Waaqayyoon wajjira. Amen. ሃሌሉያ ጅራ ዋቀዮ ሲፋዳ Amen. አዲ ቆፋ ከብቲ ማን ከቆፋ ብቲ ዳል ከቆፋ ብቲ ብይ ከቆፋ ብቲ ዋቀዮ ሲፋዳ ጅራ Amen. አሜን ጅራ ዋቀዮ ያዕቆብ እስራኤል ረረረረገኒሜስ kana አሜን bibocha kadalchu ani waaqayyo si furera isodaatine de waaqayyo Amen. Amen. አትፍራ ይላል እግዚአብሔር እንሶዳት Amen. Amen. ሁኔታችሁን አይታችሁ ዘመኑን አይታችሁ ጎረቤትን በቃ አይታችሁ የፈራ ያላችሁ እየፈሩ ያላችሁ አትፍሩ አሜን Amen. Amen. አትፍሩ አሜን Amen. እግዚአብሔር ያሳፍራል አሜን Amen. ዋቀዮ ይጨሲሳ ሲጨሲሳ አሜን አዲገሩ ይሶዳት አሜን Amen. ሶዳት አሜን Yes. sababii nuyi Amen. sodaannuu dhiibnuufi sibiila uffanna miti beeka sababii nuyi sodaannuu dhiibnuufi waan biraa uffanna miti waaqayyotu ani si wajjinii nan jira Amen. Amen. ቃል ከሰማችሁ በቂ ነው በቃ አሜን እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ከአንቺ ጋር ነው
ከአንተ ጋር ነው፣ ከእናንተ ጋር ነው። ስለዚህ እናንተ አትፍሩ። Amen. Amen. Ani si wajjin nan jira, ati hin sodaatin, hin raafamin, Amen. galaanni hin naafu, abiddi hin gubu, hin darbita, hin ceeta. Ameen ameen. Amen. Galanni guutuun Waaqayyoof haa ta'u. Amen. Kanaaf obboloota koo የድሉ ምስጢር አንዱ በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና ማቅረብ ነው። Amen. ሁኔታው ማየት ሳይሆን ሁኔታ ያለው ሳይሆን እግዚአብሔርን አምኖ በእግዚአብሔር ፊት ምስጋና በምስጋና Amen. fuula Waaqayyoo galataan ililleedhaan dhaabbachuudha bakka. Himootallee ያለው ፊት እኔ እኖራለሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እያላችሁ እያመሰገናችሁ Amen. ከዛ በኋላ ሰብራችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። Amen. አብሽተን ይደርሱ ጋር Amen. nama galateeffatu seexanni hin danda'u isiniin jedhe. Hin boo'inaa daraa keessan fuula Waaqayyoo. Yeroon isiniin jedhu yeroo hundumaame ilaa rakkina boonii kadhachuun gaariidha. Imimmaaniin kadhachuun gaarii isa isin hin hawwine beekaa. Isa imimmaaniin kadhatan miti. Garuu waan naannoo keessan jiru ilaaltanii haala ilaaltanii hin boo'inaa fuula Waaqayyoo. Amen. Kun kadhannaa miti gabaasa dhiyeessuudha malee. Gabaasa himuudha malee kadhannaa miti. Garuu Daani'el ikkoo argeedhaan mallatti garuu mee fuula Waaqayyoon duratti jilgeeffate galateeffate mallattoon seera Meedoonii Faarisiin kan chaappeeffame garuu galagaluu hin danda'u. Waan isin garramu keessaa achi horattee dubbifattanii mootichi Daani'el waan jaallatuuf guyyaa guutuutti cannaqamaa oolu akkamittiin hammilisuu danda'a? Daani'elin akkamittiin an oolchuu danda'a? Utuu asiin falada'u, utuu mala maluu sabaaf deebii deebisuu didee isaaniif deebii deebisuu didee guyyaa guutuu cannaqamaa oole, rabbashamaa oole, waan godhu wallaalee deebii kennu dhabnaan jarri wal gurmeessanii ammas gara mootichaa dhaqan. Nu jedhanii argineerra. Seera Meedoonii Faarisiin chaappaan irra taa'edha waan ta'eef dubbiin kun akka geeddaramuu hin dandeenye yaa mootii beekee jedhanii. Kana booddee Daani'elin qabaati dhaqa bollaleen cabuusaa jedheni. Waan godhu wallaalee bakka. Haaleluyyaa. Daani'elin oolchuudhaaf barbaade garuu hin yaadda'e. Halkan guutuu irribicha isaarraa sokke. Daani'el ግን አሸናፊ ነው። ወገኖቼ ዛሬ እላለሁ በጌታ በኢየሱስም እናንተ አሸናፊ ናቸው። እናንተ ያለ ድግም አውሬው አገሩን አይወርስም፣ ልጆቻችሁ አይወርስም። እናንተ ያለ ምድሪቱ አይወርስም። አሸናፊ እናንተ ነው። አሸናፊ አንቺ ነው። አሸናፊ አንተ ነው። እኛ አሸናፊዎች ናቸው። ቃሉ ሲናገር እኛ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል እኮ። ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ወረቦች ራታሳካታ ራፋቲ ላራላባ ያባባባ ወረብየ ሞኔሬረኒ ወረጅረ ጀለኒ ኢሳን ሰነረዩ ሂንጫለደ ሰገለን ዋቀዮ ዳቤካስ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላሉ ቃሉ ሲናገር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። እስቲ ዱበናቲ እኔ አሸናፊ ነኝ ይላል። እኔ አሸናፊ ነኝ። አሜን። እኔ አሸናፊ ነኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይላችኋል። ነንጀ ለመቃ ኢየሱስ ነመናዝሬቲን ኢሲን አራጀል ቀብደኒ ወረ ሞተኒ rakkina biyya lafaa አሜን አሜን። ዳቱ ሳካታር ኢላራላ ባያ ባባ ድል ከፈለጋችሁ
በእግዚአብሔር ፊት በምስጋና ቅረቡ። ሞቼ ዮ በርባደ ፉለ ዋቀን ዱረት ገለቴ ይፈዳ ገለቴ ይፈዳ በቃ ረኪነ መነከ ጅራ ረኪኒ ከራ ከሚኑ ጅራ ገለቴ ይፈዳ በቃ ዋቀዩ እንቀት መላ አይሆንም መፍትሄም አይሆንም። በቃ ጨነቀሙን ጄቀሙን ፉርማተን ተው ማሊ ደሬ ፉርማቲዛ አዋጅን ብየረት በየቱ ጅሩ ጅልጌንፈቴ ኩመ ሰን ጉያቲ ሸሰዲ ከደቹ ጀልቀብ ኢላ ጻሎታችሁ ይጨመር ወገኖች። አሜን አሜን። ካዳናን ከሰነ ደበሉ ዳንኤል ዳ ሲያሰዲ አዋጂ በየቱ መጅሩ ዳ ከደቹ ጀልቀብ sagalee waaqayyo kana jedha beek amma ajaji biyyoota garaagaraati ba'u seera illuminaanti kana biyyarratti labsanii addunyaa kana guutuu waliin ga'uudhaaf baay'ee olii gadi kaataa jiru qabeenyaa qabaniin waan adda addaatiin bakka yaalee garaagaraa geggeessaa jiru. Sagalee waaqayyo garuu akkana jedhu don't be afraid who can kill the body rather than be afraid of God who can kill the soul and the body. Argitanii nama isa foon ajjeesu hin sodaatinaa. Nami foon ajjeesu duwwaa danda'a. Don't be afraid who can kill the body. Nama foon ajjeesuu danda'u hin sodaatinadha sagalee waaqayyo. Nami kan hin ajjeesuu danda'u foon. Lubbuu ajjeesuu hin danda'u beekaa. Foon garuu qaxaqatee ajjeesuu danda'a. Sagalee waaqayyo garuu kana. Isa foonis lubbuu sajjeesee qiliileetti darbachuu danda'a. Waaqayyoon garuu sodaadhaan. Be afraid of God. እግዚአብሔርን ፍሩ ይላል። በምሳሌ 1:7 ላይ ሲናገር የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔር መፍራት ነው ይላል። እኛ ታዋቂ ሰው ነው ብለን ስንጠራ ማለት ነው በዋይት ሃውስ የተማረ ወይ በዛ ፓርላማ ውስጥ የታወቀ እሱ በጣም በቃ nama jabaadhachuu dandeenya. Sagalee waaqayyoo garuu akkana jedha. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord. It is the beginning of wisdom. Jalqabni ogummaa waaqayyoo sodaachuudha. Ebaakkaachoo. Waan barbaade adubbatu mootummaan biyya lafa Joon Baayidenis waan barbaade adubbatu ከዛ የበለጠ እግዚአብሔርን ፍሩ ሂንዱ ጠለያ ጀሪያ ጀጀባሱ እንሶዳትን ሲኒ ጠለያ ጀ እንሶዳትን waaqayyoon garuu sodaat isa foonis lubbuu sajjeesee qiliileetti darbachuu danda'u nama foonii sodaatu ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጎፍታን ኮ isin haa eebbisu. Mee warri dubbii kana sirriitti na dhageessan harka keessan mee natti agarsiisa. Harka keessan ሰምቻለሁ በደንብ የምትሉ እስቲ እጃችሁን አውጡና አሳዩ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አሜን። ኢየሱስ እንጂ ያጅ መኪናችን ይመጣሉ ያጅ ቴላራላ ባዲያ ኤብላራ ዲዜ ካቱማራ ባባ ሼላራላ ባዲያ አሜን። kanaaf icciitiin moo'ichaa waaqayyoon galateeffachuu waaqayyoon amanuu dandee qabxi biraa immoo yoo waaqayyoo yeroo nuu kenne yeroo biraa deebinee ilaalla har'aaf asuma irratti dhaabee gara obboloota kootitti yoon isin deebise gaariidha. Gooftaan koo isin haa eebbisu.